Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota keenya kabajamoo seenaa waa'ee Al-Quds isiniif dhiyeessaa jirrurraa hubannoo gaarii argataa akka jirtan abdii qabna. Qophii keenya amma dura dabre keessatti jeequmsa siyaasaa uummata musliimaa fi waraana masqalaa mudatee ture isiniif dhiyeessinee turre. Du'a Nuuraddiin Mahmud Zankii hordofee mootota Zankii fi Salahaddin Alayyubii jidduutti rakkina jabaatu dhalate. Sababa kanaafis Salahaddin Misra dhiisee gara Shaam imale. Achittis waraana waggaa dheeraa mootota Zankii iddoo garagaraatti faffaca'uun tokkummaa uummata musliimaa irratti dhiibbaa godhaa turan waliin godheen injifannoo gonfatee hawaasa musliimaa bulchiinsa tokko jalatti walitti qabe. Gama birootiin ammoo waraanni masqalaatis hoogganaa isaanii kan ture Almaarikiin dhabuu isaanii hordofee isaan jidduuttis garaagarummaan hedduun uumamee ture. Haa ta'u malee tokkummaa argachuu hin dandeenye. Xumura irratti rakkina namichi Raayinold jedhamu uumeen waraanni guddaan uummata musliimaa fi waraana masqalaa jidduutti dhalachuu isaa isiniif ibsinee qophii teenya torban dabree xumurre. Inshaallah arraas qabxii kanarraa kaasnee mudannoo jiru isiniif dhiyeessinaa nu wajjin tura. Waraanni masqalaa bakka Assaafuriyaa jedhamtu eega qubateen booda wal mormii mootota isaanii jidduutti godhameen gara waraana Salahaddin imaluu murteessan. Garuu kun dogoggora guddaa ture. Aduu akkaan nama gubduu keessa kiiloomeetira 20 miilaan deemuun dirqama itti ta'e. Xumura irratti hangi du'a irraa hafe bakka Haxxiin jedhamu qubate. Waraanni kun bishaan dhabee hedduu rakkatee jira. Bishaan argachuudhaaf ammoo laga Gaalilee gahuu qaba. Achi gahuudhaaf ammoo waraana musliimaa bira dabruun dirqama ture. Garuu kun waan danda'amu hin taane. Kanaafuu achuma bakka Haxxiin jedhamutti qubsuma isaanii tolfatanii eegan. Waraanni musliimaa muraasni halkaniin qubsuma waraana masqalaa cabsee seenuudhaan citaa fi dunkaana warri masqalaa qopheeffatanitti ibidda qabsiisan. Sababni isaatis kan ajaa'ibaati. Waraanni masqalaa waraana maallaqa hedduu qabu waan ta'eef uffanni miseensonni isaa uffatan hundi sibiila irraa tolfame. Helmeetiin matatti godhatan, gaachanni harkatti qabatan, akkasumas wanti laphee isaanii irraa balaa akka tiisuuf kaawwatan hundi sibiila irraa tolfame. Kanaafuu uummata sibiila qofaan akkanatti of dhokse kana gubuudhaaf karaan salphaan ibidda naannoo sanitti qabsiisuudha. Haala kanaan loltoonni hedduun ibidda bobeeffame saniin hedduu miidhaman. Amma waraanni masqalaa rakkina gurguddaa sadii keessa dabree jira. Inni duraa aduu guyyaati. Kun namoota hedduu isaan jalaa fixe. Kan lammataa dheebuu bishaaniiti. Kunis loltoota hedduu jalaa laaffise. Xumura irratti ibiddi isaanitti qabsiifame immoo daran isaan laaffise. Haala kanaan hangi rakkina kanneen sadan dandamatuu danda'e ganamaan loltoota musliimaa dura dhaabbachuun dirqama itti ta'e. Ganama bariidhaan waraanni kunniin lamaan gamaa gamana dhaabbatee wal ilaaluu jalqabe. Salahaddin Alayyubiitis waraana isaa akkana jechuudhaan hamilee itti hore. Yaa loltoota Islaamaa, ummanni kun maqaa Almasii isaatiin biyya isaanii dhiisanii gara dachii teenyaa dhufuudhaan biyya teenya waggoota 90 dabraniif mirga isii sarbanii rakkina hamaaf nu saaxilanii jiran. Ummata kanaa fi Nabii Allah Isaa wanti wal fidu tokkolleen hin jiru. Hammeenya ummata kanarraa baradhaa. Ummata kanaaf waa xiqqollee rahmatan godhinaaf. Guyyaan irraa kun guyyaa isin firii gaariitti sassaabbattan ta'uu qaba. Ummata kana hiddaan buqqifnee dachii teenya irraa dhabamsiisuu qabna. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Je'ee loltoota isaa hamileetti guute. Kana booda waraanni lamaan walitti seene. Waraanni dirree Haxxiinitti bara 1187tti godhame kun musliimotaafis ta'ee waraana masqalaatiif akkaan barbaachisaa ture. Waraanni kun sa'a dheeraaf eega godhameen booda waraanni masqalaa lakkoofsaan hedduu ta'e ni ajjeefame. Hedduun isaatis ni booji'ame. Namoota booji'amanii hidhaman keessaa ammoo mootii Al-Quds kan ta'e Gay keessatti argama. Namichi Ka'abaa diiguuf loltoota ergee ture Rooyinaaldis harka musliimotaa seene. Kana booda Salahaddin akkuma dura Raayinold ajjeesuuf dhaajate san Raayinoldiin ni ajjeese. Waraanni masqalaa hafees ni bittinnaa'e. Injifannoonis kan musliimaa taate. Waraanni kun Salahaddiniif adeemsa gara magaalaa Al-Quds godhamu irratti karaa guddaa isaaf bane. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Halkan san waraanni musliimaa injifannoo argatetti gammadaa. Salahaddin ammoo hooggantoota waraana isaa waliin ta'uun adeemsa itti aanu irratti karoora baasuu jalqabe. Karoora isaa kanaanis gara magaalaa Al-Quds deemee waraana banuu hin barbaanne. Sanirra gara magaalota qarqara biyya Shaamii fi Filisxeen irratti argaman imaluun isaan to'annaa jala oolchuu jalqabe.
Kana jechuun magaalaan Al-Quds jidduu irratti marfamti jechuudha. Yeroo muraasa keessatti daangaa qarqara biyyoota kanneenii hunda to'annaa ofii jalatti galche. Amma waraana isaa hunda gara magaalaa Al-Quds deebisee jira. Achis dhaqee magaalattii marse. Mootiin Al-Quds hidhamee harka muslimootaa waan jiruuf magaalaa Al-Quds nama birootu bulchutti jira. Namni kun loltoota gahaa hin qabu. Hanguma jirtu walitti qabee hamilee itti godhuu yaade. Gooftaa isaatiifis sagadee waaqni isaanii Salaaddiin jala akka isaan oolchu kadhatuu jalqabe. Salaaddiin ammoo hulaa magaalattii banuudhaaf haleellaa jalqabeeti jira. Haleellaa guyyaa 10 magaalattii irratti raawwatameen warri masqalaa mo'amuu isaanii waan hubataniif lubbuu isaanii oolfachuudhaaf jecha bulchaa isaanii gara Salaaddiin ergan. Waraanni masqalaa magaalattii bulchaa tures harka kennate. Musliimoonnis nagayaan gara magaalaa Al-Quds seenuu danda'an. Haalli yeroo kana mudate haala waggaa 88 dura waraanni masqalaa raawwateen garaagarummaa qaba. Waraanni masqalaa yeroo magaalattii qabate san musliimoonni hundi akka ajjeefaman godhe. Amma garuu Salaaddiin faallaa waan sanii dalage. Waraanni masqalaa hundi kafaltii gibiraa muraasa qofa kaffalaa akka ba'an hayyame. Kiristaanonni Awurooppaa irraa dhufanii magaalaa Al-Quds keessatti dhiiga muslimootaa dhangalaasaa turan amma yeroon tan muslimootaa taanaan rakkoota akka malee nagayaan magaalattii irraa ba'uu eegalan. Kiristaanota keessaa namoonni maallaqa qaban qofti yoo kaffalaa magaalattii irraa bahan, namoonni harka qalleeyyii ta'an ammoo waan kaffalan dhabanii rakkatan. Qeesonnii fi hooggantoonni qabeenya hedduu walitti qabatan ammoo ummata kanaaf kafaluu didan. Paatriyaarkii magaalattii kan ture namni Heraqlas jedhamu warqii fi qabeenya bataskaana keessa jiru hunda gaangee hedduutti fe'atee magaalaa bahe. Namoota rakkataniif saantima takkallee kafaluu dide. Ummanni kun hidhamee magaalattii keessatti hafe. Waan godhan dhabanii yeroo dachiin itti dukkanoftetti Rabbiin nama tokko isaanii fire. Innis Salaaddiin Alayyuubiiti. Salaaddiin namoota harka qalleeyyii ta'anii ofirraa kafaluu dadhaban sanneen hundaaf maallaqa ofii kafalee magaalattii keessa akka ba'an godhe. Dalagaa isaa kanaanis musliimoota qofaan osoo hin taane namoota musliman ta'iniinis faarfamuu jalqabe. Mee seenaa takka isinitti haa himnu. Dubartii takka jalaa daa'imni hatamee gabaa geeffamee gurgurame. Dubartiin tun waan isii mudatee rifattee manuma teessee booyaa turte. Kana booda namoonni arjummaa Salaaddiin dhaga'anitti dhaqanii gara Salaaddiin deemi, rakkina keetis itti himadhu, inni furmaata siif kennaa jedhanii. Isiinis Salaaddiin itti dhayixee boochee rakkina ofii himatte. Salaaddiinis loltoota isaa magaalattii keessa facaasuun daa'ima isii barbaadanii akka fidan ajaja dabarse. Ifiifis daa'ima barbaaduuf magaalattii keessa naanna'uu eegale. Booda irratti haati ilmoo isii argattee gammadde. Kana booda yaa sulxaan, osoo hooggantoonni keenya hundi akka kee kana nuuf ta'anii maal qaba jettee gargaarsa inni godheef galata galchitee daa'ima ofii fudhattee deemte. Islaamummaan amala akkanaa nama barsiisti. Namni islaamummaa qabu haala amalli isaa hundi tolaadha. Kanaaf Salaaddiin Alayyuubiitis musliimoota qofaan osoo hin taane warra musliman ta'iniinis faarfamuu danda'e. Salaaddiin Alayyuubii loltuu waraana Kurdii kan ture amma hoogganaa musliimoota hundaa ta'ee jira. Masri irraa kaasee dachii haga Iraaq jirus isatu bulcha. Magaalaa Al-Qudsii fi Masjid Al-Aqsaas waggaa 88 eegaa harka waraana masqalaa keessa turaniin booda bilisoomsee jira. Kaayyoon hoogganaa isaa Nuuraddiin Mahmud Zankiitis bakkaan ga'ee jira. Masqalaa fi wantoonni waraanni masqalaa Masjid Al-Aqsaa keessa kaa'es ni qulqulleeffame. Masjid Al-Aqsaan waggoota 88f kiristaanota harka ture harka muslimootaatti deebi'ee jira. Minbarri waggaa 20 dura Nuuraddiin Mahmud Zankiitiin magaalaa Dimashq keessatti ijaaramee ture amma Masjid Al-Aqsaa keessa seensifamee namni Muhyiddin Ibn Zakkii jedhamu yeroo duraatiif minbara kana gubbaa dhaabbachuudhaan waggaa 88 booda khutbaa addaa fi tan jalqabaa godhe. Salaaddiinii fi musliimoonni magaalattii harkatti galfatanis khutbaa kana gammachuudhaan ta'anii dhageeffatan. Waraanni masqalaa magaalattii keessa ari'amee eessa dhaqe dhiiroo? Gara magaalaa Al-Quds deebi'anii qabachuudhaaf wanti yaadan jira laata?
Salaaddiinoo magaalattii akkamitti bulcha? Salaaddiin magaalaa tana yeroo hangamiif bulche? Inshaallah mudannoo kana booda mudate immoo qophii itti aanu keessatti itti deebina. Hagasiif hundi keenya bakkuma jirrutti masjiida Al-Aqsaa ammaan tana harka muslimootaa jiruu fi waraana mootummaa Yahudaa irraa dhiibbaan itti godhamaa jiru kanaaf du'aayii haa goonu jecha qophii irraa xumurra. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.